Akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan hordoftoota Oroo Istuudantii barumsa keenya Isirii kutaa saglaffaa yuunitii saglaffaarra waliin geenye jirra. Har'a gireen 9 yuunitii saglaffaarraa waliin eegallaa jechuudha. Viidiyoo daawwachuun dura like and share gochuun dagatina. Unit 9 maali? The Age of Revolution and the Age of Revolution of 1950 up to 1850 jechuudha. Age of Revolution. Age of Revolution jechuun akkuma beekamu qabu revolution wantoota reformii osoo hin taane fakkeenyaaf maali revolution fi reformii reformii wanta duraan jiru tokko improve godhu yoo ta'u revolution wanta jiru maali generally isaa jijjiiru jechuudha. Age of Revolution nama revolution bare Unit 9 tana keessatti wal ilaalu revolution amma fakkeenyaaf maali kara production itiin Awurooppaanonni fayyadamu especially western maali Awurooppaa keessatti argamte revolution maali guutumaan guututti wantoota production revolution amma fakkeenyaaf production wantoota uffata revolution industry fayyadamu uffata duraan harkaan dhahaa turan guutumatti jijjiiranii gara maali maashinaan oomishuu eegaluu ende wantoota production duraan gizaa kanneen harkaan dalagaa turan laaborii fayyadamaa duraan kanaas gara maali production maashinii fayyadamuudhaan maali production eegalu revolution mas maali the depots of the maali money maali it is absolute monarchy Awurooppaa keessatti tatamsa jaas kan akka maali French revolution illee walii ilaalla American revolution illee walii ilaalla and British revolution illee ni jira jechuudha. Kitaaba haaraa kana new program kana illee jiraachuu baate revolution tun wanta duraan jiru tokko maali guutuma jijjiiranii haaraan bakka buusu jechuudha. Industrial capitalism in Europe. Industrial capitalism kun Awurooppaa keessa jalqabee Western Awurooppaa 9.11 maali political economic and social effect of the industrial revolution ida. Industrial revolution akkamitti political fi economy fi social irratti maali effect bu'aa inni qabu walii ilaalla jechuudha. The industrial revolution is began in Great Britain in the late of the Mali 17 but garuu slowly spread across the globe. Industrial revolution kan inni jalqabe maali British keessatti jechuudha. Jaarraa the Mali the early of the 18th century jechuudha bara 17 jechuudha. British keessa jalqabe jechuudha. Slowly dhawata maali spread into the across the globe babal'ate jechuudha. The industrial revolution was new manufacturing process in Europe and the United States that took place between 18th and maali the 19th century kan jalqabe jechuudha. Industrial revolution kun maali process itti manufacturing oomishan kana maali kan duraan laaborii fayyadamaa turan kana maali replace by a simple machine dhaan bakka buusanii maali kan fayyadamaa turan jechuuf example fakkeenyaaf United States fi maali Western Europe keessatti jaarraa 1849 jechuudha. Before the industrial revolution the economy's need of the maali society were meet through the maali the farming and the production of simple handyman article jechuudha. Jaarraa maali during the revolution kana dura maali Awurooppaanonni maal fayyadamaa turani maali production idhaaf laaborii fayyadamaa turan economy isaanii karaan ittiin fayyadaman ittiin dalagatan maali yookaan laaborii fayyadamaa turan humna namaa baay'ee fayyadamaniiti maali small production galchaa turan garuu after it is the revolution after it is maali it is the labor man replaced by a simple machine it is maali Awurooppaanonni maali production guddaa galchuu eegalan simple machine fayyadamanii daqiiqaa muraasa keessatti yeroo muraasa qofa keessatti maali daqiiqaa muraasa keessatti maali production gurguddaa oomishuu jalqaban baasii illee waa xiqqoo wajjin jechuudha eega machine fayyadaman. During the industrial revolution manufacturing is rapidly changed from mainly hand production to use of the machinery. Akkuma duraan jedhametti maali industrial revolution maali can replace yookaan maali rapid change from mainly land production of the maali use of the machinery. Production duraan laaborii fayyadamaa turan sun maali machinaan fayyadamu. This transition from the old mode of the production technologically driving production brought maali drastic changes in the European way life. Production kan akkana godhuun Awurooppaanonni maali surplus production kan taasise maali yeroo maashina fayyadamuun kun as a result the way life of the maali Awurooppaa is generally changed jechuudha. Jireenyi uummata Awurooppaa life in jiruuf jireenyi isaanii maali guutumatti jijjiirame jechuudha. Production dhaan jirri maali ifiyyaan jechuudha bakka midhaan surplus overii oomishuu eegalan. Making mali clothes is moved from the mali home large factory de mali uffata illee mali oomishuu eegalan maashinaan oomishuu daran duraan mali yeroo dheeratti fudhatachuu gizaa mali laaborii fayyadamanii uffata tolchaa duran san mali yeroo dheeraa fi mali humna namaa hedduu waan barbaachisuuf amma daqiiquma takkeetti uffata baay'ee oomishuu danda'anii jechuudha. Britain had mali plenty of mali coal and mali iron which was mali essential to power and produced machine for the factory. Britain keessatti mali also had British mali qabdi coalii de qabdi coalii de gaacilee iron illee which was mali essential to power and humna fayyadamte humna power kan ta'uuf jechuudha produced machine for the factory. Maashina kana oomishuudhaaf mali British mali iddoo mijjooytuudha. Iddoo sababa British keessatti akka industiriin kun eegaluuf wantoota taasisan keessaa takka tan amma asitti jiru. British keessatti tokko maali itis maali natural resources dhaan itis maali rich de British and maali political instance illee maali stability ta'uusaa power and produce machine for factory resources sirrii qabdii waan taateef ammas coal fa iron fa wantoota natural resources kana waan qabduuf industiriin achi jalqabuu danda'e. The consolidation of the capitalism in Europe was an outcome change in the production of the clothes.
Consolidation in capitalism in Europa has achieved normal change in production close jijjiirama uffata keessatti fedhe iron steel and other manufactured good illeen maali akka jijjiiramu taasise. It was mal essential the replacement of manual mal work by the new machines that is made mal the large scale production of the good possibility. It was essentially mal the replacement of manual wanti manual kun malin bakka bu'e work is by mal new machine ida maashinoota sassalphaa haariya mal that made the large scale production of the good and the possibility. Kanaan bakka bu'ame jechuudha. Capitalism is mal emerged in the 16th to the mal 17th century in northwestern Europe jechuudha. Capitalism akkuma reefu jennettu eessa keessa jalqabee initially it is mal in northwestern Europe such as England especially keessattuu mal in the Great Britain in reefu maa'u. Great Britain keessa jalqabee jechuudha. Jalqaba industry yookaan capitalism kan jalqabe maali British keessatti. British maali industry kun keessa jalqabuudhaaf maali natural resource dhaan beekamtuudha jennee ammas akkasuma maal qabdeenni maali iron ni qabdeenni iron ore de qabdeenni coal de qabdeenni political instability de political maali not sorry dif baratoota political stability de qabdeenni maali haalli siyaasa si maal tasgabbaadha. As a result industries maali it is begun in England jechuudha. Industrial capitalism is mode of the production maali consisting of large centrally controlled accumulation of the capital that is used to finance the production of the commodity jechuudha. Industrial capitalism is maal mode of the production consisting of large production guddaa oomishuu jechuudha. Centrally control the accumulation of the capital that is used to finance the production of the community. Kan akka maali finance itti fayyadamuu danda'an jechuudha. One of the biggest factors maali contributing to the rise of industrial capitalism is maali technology jechuudha. Wantoonni maali akkaanii fi maali industrial capitalism kun sirriitti rise or develop yookaan maali strength ta'uu keessaa tokko kataasi maali technology jechuudha. Character of the capitalism is included maali capital accumulation jenna. Character of the capitalism akkuma beekamutu capitalism jechuun maali it is capital maali accumulation ni qaba. Capitalism maali qabeenya maali namni tokko maali hanga fedhe accumulate godhuu danda'u jechuudha. Asirratti garaagarummaa capitalism fi nationalism beekamaadha jechuudha. The consolidation of the capitalism in Europe was an outcome of the Mali. Britain also had plenty of colleagues and name barattoota asirratti. Characters of the capitalism is maali include maali capital accumulation. Qabeenya kuufachuu jechuudha. Amaloota maali capitalism keessaa tokko maali qabeenya kuufachuudha maali qabeenya capitalism fi socialism garaagarummaa si socialism irratti qabeenya daangaa waan ta'eef capitalism irratti immoo maali unlimited jechuudha. As a result the capital accumulation qaba capitalism character isaa capital accumulation qaba. Enya hanga feete kuufatta jechuudha hanga umrii keetii kuufatta jechuudha. Competitive market dha magaalaan isaallee maali competitive jechuudha maali mootummaan keessa hin galu jechuudha. Free dha waan ta'eef maali competitive market price system is maali price system ide maali price illee maali si murteeffa jechuudha. Private property qabeenya abbaa dhuunfaa asirratti immoo maali socialism irratti maali private property miti qabeenya maali ka waliiniti ka government jechuudha. And the recognition of the property right dha mirga qabeenyummaa qabda voluntary exchange and maali wage labor illee maali kan individually kee murteessu. In addition maali there were maali new technologies that helped business dha. Technology naariin foo maali abbaa naggaadicha yookaan maali abbaa qabeenyaa sanni gargaara. A telephone maali to coordinate maali a telephone is maali to coordinate the transition over long distances maali telephone illee maali ni gargaara jechuudha. The type of writer to speed up record keeping dha maali saffisaan akka maali record ta'u taasiseef jechuudha. And the electricity is mal electricity mal which is made mal possible to work mal safely after dark jechuudha. Electricity ni mal silkirati mal sirritti mali dukana osoo hin taane maali ifa keessatti akka isaan gargaaramanii tajaajilan taasisee jechuudha. The ethos of the industrial capital also began to challenge mercantilism maali doctrine of the maali trade barrier and protective monopoly. Ethos of industrial capitalism also began to challenge godhuu jalqabe jechuudha. Mercantilism doctrine of the maali trade barriers and maali protective monopoly and by the mid of the 19th century Britain had maali fully maali embraced the laissez-faire economy jechuudha maali Britain guutumatti maali had fully guutumatti maali embraced the laissez-faire economy. Laissez-faire idea of laissez-faire fi maali adeemis maali economistoota shariikota turan isaan maali laissez-faire jechuun maali laissez-faire central governmentiin economy keessa generally galuun qabu dantaadha. Laissez-faire jechuun maali meaningummaan jecha laissez-faire jechuudha maali dantaadha buqaba jechuun mootummaan economy keessatti. Kanaaf maali generally the idea of the maali economist laissez-faire jedhamu kana guutumatti maali impress gooteef keessatti maali qabate jechuudha economy. Liberalism is maali competition trade and the development of free market economy or now capitalism is main political and economic philosophy dha ture jechuudha maali yeroo tanatti maali
main mali and the political and the economic philosophy to the capitalism. By the 19th century, Britain was seen and saw herself as one of the world's workshop workshop jedhamtee beekamtu yeroo tanatti maali jaarraa kudha saglaffaa keessa British it is known as mali superpower Great Britain jedhaniin because of money colony qabdi it is known as mali mas superpower jedha turte jechuudha bara 19th century kana as a result the world workshop jedhamte jechuudha. However the driving force of the industrial capitalism is mali akka dukkaana addunyaatti tajaajilta jechuudha bartoota. However atomally the driving force of the industrial capitalism is mali comparable to mali thus mali experience is the mali Britain also impacted landscape in other parts of the Europe and the North America datti mali impactive jechuudha. Kunama mali the first steam locomotive jechuudha mali the first steam locomotive mali humna mali isa socho'aa yeroo jalqabaati maashina socho'ee mali dalagu mali isa kana kan yeroo jalqabaatiif tolfame jechuudha. The first steam locomotive jechuudha maashina yeroo jalqabaatiif tolfame jechuudha. Steam engine technologies mali underpinned the invention in the 19th century of the mali steam powered locomotive engines that as the development of railway. Steam locomotive kun mali locomotive socho'aa jechuudha. Inni kun mali development of the mali railway jechuudha. Karaan eegu guddate development of the mali 19th century keessa mali akka karaan guddatu taasise steam engine kun tolfamuun isaa. Railway is made mali possible to the integration of the vast continental space politically and culturally and economically. For example, the British began to build railway in the India in the 1850 jechuudha. British mali India keessatti kan railway ijaaru jalqabdee bara 1850 keessa jechuudha. In the North America, the first transcontinental railroad is opened in 1869. As a result of the transport costs of raw material and finished products were significantly reduced. New sources of the supplies became accessible and new markets were opened jechuudha. Jaarraa kudha saglaffaa kana keessa jechuun maali karaa baaburaan kun wanni barbaachiseef karaa tolchoo wanni barbaachiseef maali wanta productioniin industiriin oomisha kana maali salphatti transport godhuudhaaf railwayin isaan barbaachise jechuudha. Inputii karaa itti warshaa fidatanii fi maali gara outputii itti warshaa irraa oofan kana dirqama namoota biraan qaqqabuudhaaf maali railway waan barbaachisuuf development of railway illee ni taasifame jechuudha. Political industrialization is had effect on political structure due to the increase of power of the mali industry that would later become monopoly. Politically mali industrialization is mal had effect on political structure. Industrialization mali political caasa political irratti illee dhiibbaa qaba due to increase in the power of the industry. Sababa mali industry kun mali guddate aangoon industry guddate that would later become monopolies mali isa kana mali it is political kana monopoly ni to jechuudha. The mechanization of the labor is caused by the displacement of thousands of the laborers mali industry kun argamuun tasammas maalume laborii mali akka baay'atu taasise. Inni shaalii irratti industry mali humna laborii hedduu fayyadamaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isaan jibrii keessaa mali jibrii keessaa qillee guuruufaaf maal fayyadamaa turan osoo maashinni jibrii keessaa qillee guuruun tolfamin dura mali laborii fayyadamaa ture. Industiriin uffatuma tolcha kunu. The rise of the industrial capitalism is around the 19th century went hand in hand with the rise of the strike and other forms of labor protest dala. Socially industrialization revolution is drastically changed the social life of Europe and the world. Socialism and sociality mal industrial revolution kun drastically changed the social life of the mal Europe and the world. This change was mal evident in the growth of the cities and the emergence of the mal two new social classes. Industry kun gara sociality inni impact inni komali social life of Europa ni jijjiire guutumatti and the world illee ni jijjiire. This change is mal evident growth of the cities and mali magaalaan akka guddatu taasise industry and the emergence of the new social class groupiiwwan social class habba lama akka uumamu mali industry kun ni taasise jechuudha. Isaanis mali warra tan jedhamuudhaan beekamna workers and it is known as mali burjiosis yookaan mali and burjiosis fi mali proletariat dafqaan bultoota ka workers jaaman kun ammoo kan karaa biraa mali capitalists warra jaaman jechuudha. Capitalists tujjaarota jechuudha. Burjiosis kun akka uumamu mali industry kana sabote jechuudha. The burjiosis is owner the factory machine in the raw material. Burjiosis abbootii warshaa saniiti abbootii mali laborii hedduu san hojjechiisu jechuudha. Workers in mali the raw material and that finished goods keessatti mali warra hojjechiisu abbaa warshaa production output fi input san laborii daleessisus mali burjiosis jedhu. The proletariat sold their labor for money wage jechuudha. Mali proletariat kun mali urkaa isaanii tana mali wage dhaan fudhatu jechuudha. These were poorly paid under strict haala conditionii work jala hojjetan haada condition balaa jala hojjetan badaa jala hojjetanii garuu mali
kafaltiin isaanii waa xiqqoo jechuudha. Isa were maal poorly paid under strict work discipline and faced unemployment. Living conditions were changed along with mal emergence of the class differences. Hali conditioning isaanii kun maal ni jijjiirame. Children is represented maal cheap supply of labor de children ijoollee maal is represented bakka bu'e cheap supply of labor de maali haala rakkoo yeroo children is maal represented cheap supply of labor children akka maali cheap gatii rakishaadhaan itti fayyadamaa jiran jechuudha. Daa'imman hiyyeessaa kan workorsoota pilooreetoraatii fi isumaa uumatuma isaatii abbaa fi ijoollees maali cheap wageidhaan itti fayyadamaa turan jechuudha. Economically, the industrial revolution is transforming the agriculture and handicraft economy to large scale industry and mechanized manufacturing and factory system. Gara economitiin industiriin kun bu'aan inni qabu maali changed godhe the life of the Europe simple maashinii fayyadamanii maali agriculture ka qotan qonna maali namni hurkee qotuuf irraa dhiiseeti maali lafa gurguddoo akkumatti maali piisantii irraa biteeti piisantii magaala galee warshaa keessa talee goe galee jibrii adda fi killee fi jibrii adda guuruu eegale jechuudha. Asitti maali qabbaan qabeenyaa lafa biteeti maali achirratti maali agriculture maashina sassalphaa fayyadamee maali productionii high kan nu eegale jechuudha. Kanaafuu maali small percent is mali it is lived it is mali el mass or mal a large population that is lived on the mali city magala regale ummanni ka jirutti mali production mali percent mawati ko mali ma simple machini wan fayyadamani overi ganu dande jechuudha ummata surplus production da ganu egale handicraft and economic to large industry and mechanized manufacturing komishni san mechanized te isa tofta egade fi scientific kalawati scientific idan fayyadamani scientist idan mal invest goda tron production da umishli egale in the factory system. This transformation is resulted in increased wealth. Production in Kumarika increased so that to Jaruma need development, production of good and development standard of living in need development. As a result, the population of the Western Europe is mal increased. Production in surplus so la mali jireni to Jarome jen namni mali dala jeni mali ka gari te dalu egale jole. In addition, Mali people had mal access to healthier diet, better housing, better education and Mali cheaper goodie. Mali meeshaa hunda reekishumaan argachuu eegale maaliif production waan akka gaarii dabaluu jiruuf maali investoroonni maali ciccimoon scientificala waan ta'e fayyadamanii waan oomisha kannanii oomisha kana surplus oomishaniif maali isaan industiriin kun maali sirriitti salphatti oomisha surplus waan kennuuf cheaper goodie jechuudha maali midhaan maali cheaper